Oduu amma nu gahee qabna. Biyya Yaman mana hidhaa magaalaa Sana'aa keessatti hidhamtoonni lammiilee Itoophiyaa 545 ol haleellaa boombitiin ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Akka baqattoonni balaa kanarraa lubbuun hafan jedhanitti boombii poolisiin tokko darbateen hidhamtoonni 545 ol battalumatti ajjeefamuu isaanii kanneen lubbuun hafan himanii jiru. Hidhamtoonni ajjeefaman kunneen dilbata irraa toora sa'aatii 12 waaree booda yeroo ta'u sababa gayaa malee hidhamuu isaanii mormuun lagannaa nyaataa akka irra turanii fi kanneen lagannaa nyaataa geggeessan sun akka nyaataniif dirqisiifamuu isaanii kanneen hafan BBS'tti himanii jiru. Poolisiin haleellaa kana raawwatee hidhamtoonni nyaata akka nyaatan erga dirqisiiseen booda boombii irratti darbatuudhaan lubbuun hidhamtootaa kanneenii dabalataan akka dabru taasisee jiru kanneen lubbuun hafan. Akka gabaasa nu gaheetti ammoo erga boombiin harkaa darbatameen booda hidhamtoonni ukkaanfamanii du'uu fi gamoon irratti jijjigee lubbuun dabalataa akka darbuutu gabaafame. Ajjechaa fi hidhaan murtiin qabne biyya Yaman keessatti lammiilee Itoophiyaa irra jireessi isaanii Oromoota ta'an irratti geggeeffamuun kun isa duraatii miti. Biyya wal waraansa ganna hedduu lakkoofsiste Yaman keessatti baqattoonni qormaata cimaa qaamolee mootummaa fi garee Huutiin irratti geggeeffamuunis kun isa duraatii miti. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti baqataa Oromoo haleellaa san keessa ture garuu lubbuun hafetti bilbilaa nu faana tura. Halo? Halo, akkam jirtu nagaa baqattoota Oromoo haleellaa arraasan keessaa lubbuun hafan jenneeti sitti bilbilee mee waan ta'e san nutti himi. Ati biyya Yaman eessa jirtaa? Magaalaa tam jirtaa? Haleellaan kun mana hidhaa kam keessa osoo jirtaniiti kan isin irratti raawwatame? Hidhamtoota Oromoo haleellaan arraa irratti geggeeffamee lubbuun namoota hedduu biratti dabre garuu lubbuun hafee jechuudha geenyatti siif bilbilee mee mana hidhaa kam keessa turtan? Haleellaan sun akkamitti isin irratti raawwatame? Mana hidhaadhaa Jawaazza keessa turre. Jawaazza kam torbeen jedhamu keessa turre. Magaalaa tam? Magaalaa kana keessa turre magaalaa kana. Mee haleellaan kun akkamitti raawwatame? Yoom arra raawwatame? Sa'aatii meeqatti raawwatame? Eenyutu immoo haleellaa kana isin irratti raawwate? Yeroon sun sa'a ja'a yeroo gartee waareedhaa sa'a ja'a gidee qadaa sana eegalamtee achirraa lolli yaa'iin sun gaagaa sa'a saddeetti yaa'in dhaabbane yaa'iniitti akkasitti bakkaatti achirratti nama lafarraa arganii nuti namni lama kanneen achirraa oriinee baafannee jechuu Mega Madura Chika Babiletu, the Mandana Namida. Mee haleellaa saniin namoota meeqatu du'e? Ati qaama achi keessa turtee sababni isin irratti haleellaan sun raawwatameef maali? Nutti himee nama meeqa haga ammatti kan du'e? Namni gammatti kan du'e nama 455 harmeen lubbuun isaa qabaatee jirtu. Haleellaa sana eenyutu raawwate? Haala kana karaa godhe gaa uummatuma huutii kana karaa godhe akkatti nama kana kabituu danda'u uummatuma huutii kana boombii darbanii nama san lafa taa'ee karaa godhe uummatuma huutii kana. Isaantu isin hidhee isin harkaa qaba ture moo mootummaadha? Isaantu hidhee baaba mootummaa godhe galtee kan gaa'ummanni mata biyya qabatee kana nama Oromoo ta'e nama kuma shan nama akkana walitti hidhaa jira mana daddaqasii nama kana walitti fuudhanii namni guutuun achi irratti jira. Mana tokko keessa mana tokko maqaan isaa lama keessatti nama 560 hidhamee jira. Warreen gartee bakka dandeettii biyya maallaqa buufatu hin qabne miskiina bakka achi irratti walitti qabanii maallaqa maa hin buufannee yaa'anii akkasii nama kana hundumtumanii namni biyya lama qoonqoo nyaatu dhiisee nuti miskiina asirraa maallaqa buufannaa yaa'anii bakka iyyanyaa galfatanii qoonqoo nyaata yaa'anii osoo sirrii nama tunuu eegalee saafni keessa sirrii mana kasaa gabbee hulaa qollofee boombii darbanii keessatti bakka nama lafarraa bitanii nama du'aa kana boorriidhaan gagguuranii karaadha. Haleellaa kana kan raawwate poolisii tokko moo poolisoota hedduudha? Yeroo jalqabaa haleellaan kun yeroo raawwatu? Yeroo jalqabaa kan raawwate poolisoota magaalaa maalti
marti no dirbani duran to kollo bani alate mal be nama kana karaawate ummutu makan keessa askaruma no mani tole mee boombii meeqa kan isin irratti darbatame akka namacha keessa jirutti maal hordofaa turtan waan ta'e himime waan ta'e hordofaa turre acha keessatti bakka siyaasa keessa baadii sadii fi danaa baadii lamaa fi danaa kana acha keessa jirra namni sun nama 560 wajjin jirra san keessatti sababa gartee maallaqa buufadhaadhaa yaanii maallaqa hin qabne irratti bakkaatti ijoolleen guyyaa lama lagannaa qoonqoo dhaabbee akka isaan obaasaan filistiinaattee ijoolleen guyyaa lama qoonqoo dhaabbee uummanni asbaroota mana keessa seenee qoonqoo maa jiddan jedhanii nama kana hundi lamtumuu eegalanii boosota bakkaatti inni ganyuu tole itti fuuf yaada kee akkasitti kanaaf bakka nama ganya lafa raafutu jirani amma kanitti namni kun sadatti faayidaa jiru sunuma jira bakka addi namni lama lubbuudhaan bakka inni jecha isaa oriinii baafanne ammaan tana bakka lubbuu keenya osoo tasaa jirra jechuudha bakka manta koonitti tasaa jira ammaan tana. Amma nama 560 naan jette haga ammatti akka quba qabdutti nama meeqa kan lubbuun hafee lubbuun jirtan. Namni agamatti hafee kan lubbuun jirani kun OEA baaba jabuun bosoo jecha keessa namni sama daa'ee dhukkubaatu iddoo jira. Bakka nama kan adduraa hin daluu jechuun bakka addi nuti horiilee keessaa baafanne nama kudha darbamoo ka musheebaa haakima wajjin beeknee isaan magaalii keessatti magaalaan hojjetaa akkasitti bilkooti dhaabanii jiranitti yaa'an akka qophaa faayinaa kalbuun isaa bakka addi midhanii malee hin jiraanne kalbuun isaa boorri jittirra yaa'anii sunuutii bu'uura jechuudha kana matuutu. Poolisoota haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatame jira yookaan ammoo to'annoo jala oolfaman waan quba qabdanii isin. Waan quba qabnu fi mana dachii jirra mana dachii jirra guyyaa torbaan tajaajila isaa guyyaa dhukkubatti lubaan labdaan gabbaanan ol deebiin yolaan ta'u lafanii bakkaatti waan takka irraa quba qabnu jechuudha waan naala kana raawwatamu jiru. Mee isin nama meeqanii taatan hundi keessanuu lammiilee Itoophiyaati Oromoodha baay'inaan saba kamtutti heddummaata baqattoota ajjeefaman kana keessa. Baqattoota ajjeefaman keessa baqattoonni biraata kun jiru Oromoo qofaatti lammiin Itoophiyaadhaa qofa haa bakkaatti sirriitti lammiin Itoophiyaadhaa qofa malee lammiin biraa takka keessatti argamtu lammiin biraa takka jirtu. Warra amma ajjeefame keessa namni biraa tokkollee hin jiru Oromoo qofa naan jechaa jirtaa? Oromoo qofa lammiin biraa ajjeefamte jirtu Oromoo biyya gaajuu warruma baara gabaa kana malee lammiin biraa jirtu Oromoo warri baara hin jiru tokko. Amma namoonni madaan hospitaala kamitti argaman? Hospitaala Mucee Baraskarii. Tole isin namoonni achi keessa turtan sun ati amma ji'a sadiin achi ture naan jettee warri si caalaa ture jira maneedhaa san keessa? Sanjaya kemudian jadi badi jadi terkait dengan kesan badi jadi katanya terra nama kana walti yani ukazani ada di sini. Bakka kani malaga irabu dan karshi kuma terbatas ini kan malaga yang ini kan irabu dan ini bakka nama rakyat ini bahasa itu baca kata daerah kacuran kawan kopi bela bela kana ya jadi bakka itu kubi jauh jembatan di Indonesia ya kota kasa. Isin mana idati bauuf maallaqa buufachuuf immoo maallaqni ergamu kamaali reefu waa'ee maallaqa haastee turte maallaqni sun kamaal godhan achi isin baasuuf isin irraa fudhatamoo maal godhuuf? Maalli sun kacha keessaan baasu maalli sun kachi mutu baatu shan kacha keessaan baasu ni maallaqa hin qabne hidhaata baatii jaa taatu badii kamali hakamu bakka dalagaa tudaanu guuranii osoo nuti maqaa maqaa isaatti jiru bakka dalagaa wajjin qabanii nama karra yaa'u makiinaa akkasitti nama qabanii. Dhimma kana dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR quba qabaa yookaan dhaabbileen mirga namaatiif falman haala naannoo sanitti deemaa jiru gargaarsan wanni haga ammaan tanaa isin cinaa dhaabbatan jiranii dhaabbileen gargaarsaa? Dhaabbileen gargaarsaa takka ni jiru dhaabbileen gargaarsaa dhumatti jiru takka jirtu bakka qabanii dhuma maallaqa irraa buusuu malee dhaabbileen gargaarsaa takka ni jiru jechuun kurfama guddaa ni jiraatu. Mee dhaamsa kan kee maali akka baqattoota balaa kanarraa hafanitti? Akka baqattoonni kun balaa kanarraa hafan manni xiqqee bakka achuun ammaa kana nama kana kadiri mana lammii fi bakka ammaa kana yeroo mana keessi addunyatti lallaqiftanii addunyaa nama akka daftee formaatu na biddoo keessaa
hara biyyaan ko jiraaf faayidaa jiru sidaa keessaa yaasu haala jiru takka kaasanii hin deebisu waraqaa biyyaa kan inni fi akkeessa jiraatu hunduu adamoo egaa mootummaan Itoophiyaa furmaata nuti kana mirkaana kan uummata Oromoo keessa. Dolemee xumura irratti namoonni amma ajjeefaman jettu kun eessatti argaman reeffi isaanii moo awwaalama moo maaltu ta'aa jira naannoo namoota ajjeefamanii waa'ee isaanii yoo dubbattu? Namoonni ajjeefamanii jiran kana keessa nama kana buuriidhaan nama du'aa kana ibidda keessa karaadhaa buuriin dhufeessa karaadhaa guyyaa duratti gagguura nama du'aa kana ulaa duratti gagguuranii kunis warra machaaraa warra uummanni mootirraa warra bakka ittiin mucasarraa kanarraa namni hedduu yaaddu namni haalaan kun agartee. Mee namoonni ajjeefaman. Jakka furmaata ammaa sanaan keessatti addunyaatti kan liqqiftanii furmaanni yoo dhufu nuti halkan danaa kanaa waan nyaannee bulu hin qabnatu bakka tollee yaman keessa jirra. Mee namoonni haleellan kun irratti raawwatee lubbuun dabarte kun yoo qaaman achi keessa turte waan ta'eefan kana si gaafadha. Umriin isaanii hagam jidduu warra hin jiranii akka tilmaamsatti? Umriin isaanii amata 23, amata 24, amata 25, amata 15, amata 13 hajjiin ilma jira. Magaalaa Sana'aa baqattoota Oromoo keessaa odeeffannoo naaf laatte sin galateeffadhaa baga Rabbi lubbuu si baasee jabaadhu ulfaadhu galatoomi. Hayyee hedduun dagadinaa nu gaafadhaa wanta keessa hedduun sabbinyaan akka amma dafee furmaata hojii barbaadna yoo akkam dubbinne yoo bakka ittiin dhugaan kanumatti jirtan kataadhaati manni addunyaadha. Tole ulfaadhu. Tole daawwattoota keenya mee amma hawaasa Oromoo keessaa haala kana hordofaa kan ture nama tokko irratti bilbilee odeeffannoo dabalataa irraa fudhannaa nu faana turaa jenna. Tole baqataa Oromoo biyya Yaman haleellaa arraasan quba qabda waan ta'eef mee waan dhalate nutti himi haleellaan kun magaalaa tam keessatti raawwatame akkasuma immoo haleellaa kana eenyutu raawwate? Haleellaan bakki raawwatamte magaalaa kanaadhaa jawaazaa bakka jedhamu keessatti. Eenyu kan raawwate? Haleellaan mana hidhaa guddaa jawaazaa yookaan migireeshina jedhamu keessatti haleellaan geeffate. Hidhamtoota nama 500 ol biratti boombiidha kaarame ilaamaan sanaa namni dhumee jiru nama 200 ol ni ka'a. Gurbaan lubbuun hafe nama 545tu lubbuun du'e jee nutti hime kan lubbuun hafe nuun jee. Kan akka gabaasaaf bakka kan mana yaalaa hundarra deemnee qorannetti isaan Israa'elaan itti sanatti dandeenye ni qoranne. Nama 200 ol immoo mootummaa keessatti nama 30 dhumee jechuu jirti. Mirkaniin immoo namni 200 akka mirkaniidhaan waan isa geenyee daggatti qabna. Kan gubbaadhaan hojjettoota ilmaan Oromoodhaa kan mana yaalaa qulqulleessanillee sanillee akka arraa sana isaa waan kana nagarreef mana yaalaa iddoo bakka sanarraa ittisaa oolanii. Mee haleellaan kun manni hidhaa jawaazaata jettu kun bulchiinsa eenyu jalatti argama? Garee Huutiiti moo garee mootummaati? Mootummaan Saarulaa jalatti argama. Mootummaa garee Huutii jalatti argama. Magaalaa guddittii Yaman Sanaa keessatti. Haleellaan kun maaliif sababni haleellaan kun hidhamtoota irratti raawwatameef maali sababni isaa? Sababa kan qabu magaalaa keessaa namoota guuranii namoota torbee dabre kana guutuu nama guuruu jiranii erga guuranii nama kana walitti qaban booda birri maallaqa isaa kun torbaataaf kafalaati asii ba'a jaariin achii baasanii baraa adan jaamtu isaa magaalaa daangaa isaanii jaaritti sadii gannaqanii ijoolleen tun maallaqa qabnu waaqa kan qabnu jettee boonkoortisee jaanii. Qoqqoodinaani sababa sanitti erga maallaqa qabne maal dhufuma sadii jechaa taatu ilaamaan kana sabni isaa mirkanii akka inni mirkaneessin dandeenyu haa keessa akka isaan deemu ni mirkaneessi. Baqattoonni kun baay'inaan meeqa ta'anii irra jireessi isaanii Oromoodha moo lammiileen saboonni biraatis keessatti argaman? Wanni baay'ee nama gaddisiisu kana kan dhufu jiru saba keenya ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo malee sabni biraa keessa jiru hatta sablammoota biyya biraallee qabatti keessaa baatanii bakka irratti lakkaa'anii fuuldura geessuun oomisha bakka jedhamu nama 500 fi wayii keessa jira. Toleme haga amma namoonni ajjeefaman reeffi isaanii awwaalame moo haala maalirra jira maaltu ta'a gara? Habiraa magaalaa jirturrillee amma eegalamee ture boodarree achitti isaanii guuruu deemu. Shaman bu'aanii iyyuudhaan akkamitti dabarta faraa adan. Mee namoonni ajjeefaman amma awwaalaman moo maalirra jira reeffi isaanii?
Reeffa isaanii turu kan reeffumaa nu barsiisu jedhanii baramma biyya ammaa kana miila dhaabbatu kana waajjira mana yaalaa keessatti quraatu dhaabbachuu jira. Namoonni lubbuun hafan ijaan argite qabdaati dubbistee maal isinitti himan? Namoonni lubbuun kan nuti kookoo illee keenyanii sumni aaraa kan facaasanii sumni aaraa qofa saboo ta'uu nu beekinu. Muka qofa dhageenya jaan ni jira ijoolleen ammaa kana barbaachisaa ta'ellee nama ammaa kana lubbuun baafatanii warri mana yaalaa irraa xiqqoo yaa'ee isaanii maal deemu baafatee beenu jira beeka.